Kutawwan addunyaa irraa hordoftan marattuu nageenyi keenya isin akka qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Ashama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abiraan Biruutu isinitti himama. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darbanitti qorannoo laaboraatoorii namoota 264f taasifameen daa'ima baatii 9 dabalatee namoonni 8 koronaa vaayirasiin qabamuun mirkanaa'e. Haati daa'ima kanaas vaayirasichaan qabamuun ishee mirkanaa'ee jira jedha Ministeerri Fayyaa. Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka ibsanitti namoota qorannaan taasifamee fi vaayirasichi irratti argame keessa takka lammii Eertiraa yoo taatu kaan lammiiwwan Itoophiyaati. Kunis Itoophiyaatti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii 52tti ol guddisa. Namoota 8 keessaa 5 Dubaayii kan deebi'anii fi iddoo tursiisa addaa keessatti hordoffiin taasifamaa fi warra ture. Kanneen keessaas daa'imni baatii 9 fi haati isaa keessatti argamu. Lammiin Itoophiyaa dubartiin waggaa 25 Taayilaandii deebitee tursa addaatiin hordoffiin taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u, lammiin Itoophiyaa umurii waggaa 19 immoo seenaa imala alaa kan hin qabne yoo ta'u, haalli tuttuqaasaa qoratamaa jira jedhamanii jiru. Dubartiin lammummaan Eertiraa taatee fi Londanii Finfinnee dhufte tursiisa addaa keessatti hordoffiin taasifamaa fi ture. Qorannaa laaboraatoorii Finfinnee fi magaalota naannoleetti dabalaa jiraachuus Dr. Liyaan beeksisanii jiran. Itoophiyaatti namoota vaayirasii kanaan qabaman keessa namni tokko wal'aansa hordoffii cimaa keessatti deeggarsi taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u, 4 kan damdamatanii 2 vaayirasichaan lubbuun isaanii darbeeti jiran. Wiirtuun qorannoo dhibee koronaa vaayirasii yookiin COVID-19 kan damee Oromiyaa Adaamaatti hojii eegaluusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Biirichi ibsa miidiyaaleef kenneen wal'aansi dhibee koronaa Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotobee qofatti kennamaa tures hospitaala Moojoo fi Adaamaatti kennamuu eegaluu ibseeti jira. Yuunivarsiitiiwwan naannicha keessatti argaman waliin ta'uun giddugala qorannoo fi wal'aansa dhibee kanaaf bal'isuuf hojjetamaa jiraachuus ibseeti jira biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Dr. Mangistuu Baqqalaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Giddugala qorannoo laaboraatoorii naannoo Oromiyaa damee Adaamaa dhibee kanaan wal qabatee qorannoo eegaluusaa har'aa kaasee beeksisuun barbaada. Ittaansee saamuda kutaa hawaasaa adda addaarraa magaalaa Adaamaa keessatti fudhatame 197 yeroo darbe gabaasnee turre. Bu'aan qorannoo sanii yeroo ammaa bahee jira waan ta'eef namoonni saamuda san kennan 197 hundi isaaniitu dhibee kanarraa bilisa ta'uu isaanii beeksisuun barbaada. Sadaffaa giddugalli yaalii dhibee kanaan wal qabatee naannoo keenya keessa aga ammaa hin turre baay'een keenya ni beekna. Yaaliin geggeeffamaa kan ture hospitaala Eekkaa Kotobee as magaala Finfinnee keessatti ture. Yeroo ammaa garuu hospitaalonni 2 hospitaalli Moojootii fi hospitaalli Adaamaa hojii kanaaf qophaa'anii qophii isaan barbaachisu hunda xumuruudhaan har'aa kaasee jechaadha. Dhukkubsataan hoo jiraate yaalii jalqabuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsuun barbaada. Waldaalee ogeeyyii fayyaa dabalatee qooda fudhattoota biroo waliin ta'uudhaan meeshaalee qorannoo fi wal'aansa dhibee kanaaf oolan mijeessuuf hojjetaa jiraachuu kan ibse biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Tibbanaa meeshaa dhukkubsataa sirni hargansuusaa hubamee wal'aanuuf gargaaru meekaanikal veentileetarii 101 karaa dhaabbata biiftuu addunyaa bitachuusaa beeksisee jira. Gaagama weerara vaayirasii koronaan hawaasa naannichaa darbee uummata biyyattii mudachuuf malu hir'isuuf miidiyaalee fi qaamolee garaagaraa waliin ta'uun hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa jiraachuu kan ibse biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Hawaasnis hubannoo argatu sirnaan hojiitti hiikuun fayyaa ofii akka tikfatu dhaameeti jira. Ogeeyyii fayyaa naannichaa dhibee koronaan wal qabatee hojii hojjetamu cinatti tamsa'ina dhibeewwan biroo hawaasni naannichaa gaagama hin malle akka hin kaffalleef to'annoo dhibeewwan biroofis xiyyeeffannoo malu akka kennu barbaachisuu dhaameeti jira. Tilmaama namoonni miliyoona lakkaa'aman Itoophiyaatti weerara dhibee koronaa vaayirasiif saaxilamuu danda'u jedhu ilaalchisuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Mangistuun yaadichi kan hunda waliif galche ta'uu baatus keessumaa baadiyyaatti dhibeen kun hammaachuu waan danda'uuf of eeggannoo barbaachisuu cimsuu murteessaadha jedhanii Yuuniingidaatu gabaase. Barattoonni hundi mana isaanii barnoota sababa koronaa vaayirasiin adda citee hordofuu akka danda'aniif carraa jiru hundatti fayyadamuuf akka jiru biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Haaluma kanaan karaan ittiin qaqqabamaa taasifamuu fi yaalamaa jiru tokko.
akka argatan godhamaa jiraachuu karaa istuudiyoolee tamsaasaa raadiyoo barnootaa barnoonni akka tamsa'u godhamaa jiraachuu karaa OBN saatalaayitii barnootaan karaa teelegiraamii biiroo barnootaa Oromiyaa Education Biirootiin kitaabileen barataa fe'amanii barattoonni akka hordofan taasifamaa jiraachuu fi karaa feesbuukii biiroo barnootaa Oromiyaa fi kan kana fakkaatan irratti hojiin karaa tooftaa barnootaa mijeessuu hojjetamaa kan jiru keessumattuu barattoota carraa intarneetii kanneen hin arganneef raadiyoodhaan akka hordofaniif karaa ittiin argachuu danda'an beeksisaan himamaa jiraachuu himee jira. Dhaabbileen deeggartoota barnoota irratti deeggarsaa isaa jiran keessa dhaabbanni UNICEF hojii boonsaa hojjechaa jiraachuu ibsuun kanneen biroos yeroo rakkoo kanatti biiroo barnootaa cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsaa akka taasisan gaafatanii jiran. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo hojiin piroojeektii ijaarsaa manneen barnootaa garuu dhaabbachuu akka hin dandeenyee fi hojii isaa akka itti fufuu dubbatanii jiru. Barsiisonni odeeffannoo gahaa uummata isaaniif kennuu keessatti gahee isaanii qaban olaanaa waan ta'eef hawaasa isaanii cinaa dhaabbachuun odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuu akka qaban barattoonni sadarkaa lammaffaa baratanis barnoota isaanii cinatti of eeggannoo ogeessonni fayyaa kennan hordofaa hojii tolaltummaa irratti bobba'uun hawaasa isaanii akka deeggaran Dr. Tolaan dhaamsa dabarsaniiti jiran. Maatiin barattootaa ijoollee isaanii keessattuu kanneen sadarkaa tokkoffaa barachaa jiran mana akka hin baane dhorkuudhaan barnoota isaanii akka hordofan deeggarsa barbaachisaa akka godhaniif dhaamsa dabarsee jira biiroon barnootaa Oromiyaa. Yeroo hongee waraanaa fi dhibee hamaa uumatti iyyachuun aadaa ganamaa Oromootiin balaa koronaavaayirasiin dhufurraa nuuf uummata addunyaa baraari jechuun Oromoon kutaa Oromiyaa garaagaraa kadhannaa uumatti gochaa jira. Manguddoonni biyyaa Gujii fi dubbiimtoonni Qaalluu yookiin murroonni waaqa kadhachaa jiru. Kadhannaan akkanaa obboroo osoo jabbii muchanoone loon foonaa hiyyaanee namnillee waa hin dhabnamin addacha jalatti kadhatama akka Gujiitti. Manguddoonnii fi murroonni Gujii lixaa namuu akka of eeggannaa godhuus dhaamanii jiranii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii aanaa galaanaa nu ergee jira. Hamaan wanqad waraan hamaan wanqad wantoota nu wanqad samalee nu nagees murtii nu nagees qumbii nu nagees gadaa nu nagees galmalle nu nagees dheedaa beeda nu nagees. Oromiyaan aadaan bulti nu aadaa teennaan bulla dhukkuba kana nu hanqad dhukkuba kana nurra qaxxaamuri waaqa addunyaafuu araarame waaqa kolbaafuu araarame biyyi dhumataatti sullee biyyuma nama akka keennaati biyya nu guddanneen biyya barumsa nu erge biyya waa hedduu nu erge waaqa kolbaasa mara araarame waaqa kolbaasallee araarame waaqa nullee araarame nullee immoo akka jaarsa biyyaatitti yoo teettan waltin siqina ammalleen baagala keessanitti bisaan saamunaa qulqullina keessa eeggadha waan biyya keenya haa qarqaaru ati dhukkuba kana nu hanqaad dhukkuba kana ati qaxxaamuri ati dhaami cufnaa dhoonne irraa cufame hanqisa nu keeyyanne irraa ati nu hanqaad ilma keenya hanqaad intala keenya hanqaad biyya keenya hanqaad waaqa nu nagees gadaa nu nagees qaalluu nu nagees jaarsa nu nagees ilma nu nagees intala nu nagees waaqa nagayaan nu ulkaasi. Waaqa si kadhataa irraati nu dhageessa nu hanqisi jenna. Waaqa nu hanqisi jenna. Beellee si kadhanne waaqa ati nu irraa hanqisi waaqa. Eeti waamaa biyya dhufe kanatti waaqa nu irraa hanqisi. Isa malee nu nagees gadaa nagees qaalluu nagees torbii nagees hayyuu nagees. Eeti ardaa nagee keessa nu nagees. Ani maqaan kiyya Hirbaayee Baatii jedhama. Jiraataa Tooree Baadiyaati. Murraa qaalluu waan ta'eef hanqisa biyya keenya afaan nuti kadhanne waan hin dhagaya biyyillee hin dhagaya waanillee waan dhaga'uuf biyya keenya dhukkubii hanqata yoo nuti kadhanne yoo teennee aadaa duritti bulle akaakoti keenya abbootiin keenya itti bulte yoo si qabannee deenne wanni itti kadhanne sun hin dhannu waan nu hordofa nu faana waaqaa deennaa waan nu dura deema hin hanqata barii afaan gogaan bisaan afaan shokati tamboo donnaati harka dondiqati yoo baanee teennee kadhanne waan durilla yoo yaanne nu jalaa waata yoo nuti kadhanne illee dhagaya hin baa jenneetti amanna. Qilxaa birrii lafa jedhamu meedaa dakaatitti addee abbootiin keenya duri teetutti baane cufanaa dhoonne akka inni cufamu goone biyya keenya keessa akka inni tattaafanne akka inni badu akka inni hanqatu
akka inni taru godhiisaan maanguddoon teenna bokkuu qabattee horooroo qabattee. Maqaan kiyya Qaalluu Galchuunaan jedhanii godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Galaanaati. Guddaan onni of eeggannu tokko waaqa kadhannaa kun immoo tuttuqqaa walii dhiisuu dhiqannaa qulqullina walii ifi eeggachuu waan jedhamee akka aadaatti tokkoffaa jaarsi biyyaa bara dhukkubi dhufe bara caamaa bara roobi dhabame bara dhibeen addaa mul'ate dhaddacha isaatti bahee waaqa kadhatee afaa itti tolee ofirra dabarsaa tureera aaduma kennallee ammas bu'uuruma kanaan akka aanaa Galaanaatti ganda aanaan Galaanaa qabu 26 keessa tokkoon jaarsaa dhaddacha isaatti bahee akka waaqa isaa kadhatu jaarsi biyyaa kun biyya keessa jirutti ganda keessa jirutti hubannoo kana kennee akka wal tuttuqqaan wal dhungachuun wal reebuun wal bira tee'uun hafee kaayoon isaa kana ture. Ogeeyyiin fayyaa godina Arsii Lixaa duulaan miidhaa fi tatamsa'ina COVID-19 yookiin koronaa vaayirasii irratti hubannoo kennaa jiru. Namuu iddoo jirutti hojii hawaasa baraaruu akka hojjechuu qabu warra kana keessaa tokko kan ta'an Dr. Nuuraddiin Luukee dubbatanii jiran. Yaada Dr. Nuuraddiin Luukee Shamsiyaa Nashuu qindeessitee jirti. Egaa nu gorsa kennaa jirra. Gorsa kennaa jirruuf immoo hawaasuma keenya hanga dandeenyeeni miidhaa dhukkubni kun fiduu danda'u haga tokko ni hir'isnaa jedhuuni. Egaa har'a guyyaa ja'affaa irra jirra waan kana erga jalqabne guyyoota sanan darban keessa aanaalee godina Arsii Lixaa jiran waliin geenye aanaa tokko qofatu nu hafa. Mee hojiilee kanneen eenyufaa wajjin hojjechaa jirtu hawaasni hangam ofitti fudhatee wanta kennaafii jirtan kana hojiitti jijjiirachuudhaaf yaalaa jiru? Egaa hojii kana kan hojjennu ogeeyyota fayyaa wajjin akkasumas dargaggeeyyii kaka'umsa qaban wajjin konkolaachistoonni keenyas ni jiru dabalataan immoo namni opereetarri montaarboo jenereetaraas ni jira. Haala kanaan hojjenna. Hawaasni immoo yeroo nuti himnu inuma dhagaa inuma fudhata. Gara hojiitti hiikaa hiikuu kan jedhu ilaaluuf yeroo fudhata. Sochii nama taasisaa jirtan kun hawaasa tajaajiluuf deemtan kun akka qaama kamiiti kan godhamaa jiru? Nu akkuma tola ooltummaatitti deemna. Ogeeyyonni fayyaa nu wajji deemanis toluma ooltota. Namoonni konkolaataa nu kennanis tola ooltummaadhaan malee qaama mootummaatiillee miti. Kaka'umsuma keenyaan. Hojiilee akkanaa kana yeroo hojjettan amma hiika maalii qaba? Egaa kun ogeeyyota fayyaa naannoo biraa jiranii fi fakkeenyummaa guddaa qaba. Ogeeyyonni fayyaas ta'ee namoonni biroo yeroo balaan akkanaa yookaan weerarri akkanaa mudatu ta'anii mootummaa qofa eeguun qabani. Hunduu waan qabu walitti fidee wal gargaaree hawaasa barsiisuu irratti ittisa dhibee kanaa irratti yoo hojjete bu'aa ni qabaata jennee abdanna. Kanaaf boodarraa erga dhukkubichi nama miidhuu jalqabee dhukkubichi miidhaa guddaa geessisuu jalqabe gaabbuu irra ammuma waan dandeenyu waan humni keenya eeyyamu hunda goonee socho'uu qabna. Kanaaf ogeeyyonni fayyaa naannoo biraa jiranis haaluma kanaan mootummaa qofa eeguu osoo hin ta'in abbootii qabeenyaa naannoo isaanii jiran kan konkolaataa qabu konkolaataa gaafatanii hawaasa baadiyyaa irra jiru keessattuu barsiisuu irratti ni fuulleffatan jennee abdanna. Mee dammaqinaan dhibee kanarraa of eeggannoon akka jiraatuuf dhaamsiiseen dhumarratti dabarsuu barbaadan qaama kamiifuu? Dhukkubsattoonni akka dhukkuba onnee, dhukkuba akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhukkuba HIV yeroo dheeraaf kan fudhatan kunniin ni jiru. Yeroo kana keessatti torbaan kana keessatti yoo danda'ame dhufanii qoricha isaanii kan yeroo dheeraa ji'oota baay'eef isaanii ta'u otoo fudhatanii gara mana isaanii deebi'anii waan gaariidha yaada jedhu qaba. Miidhaa fi tatamsa'ina koronaa vaayirasii irratti dammaqinni hawaasaan ballee ni dabalamuu qabaa jedhu namoonni OMN bilbilaan dubbiseen. Mootummaa fi namoonni dhageettii qaban tooftaa danda'amu maraan hojii hubannoo hawaasaa gabbisuu itti fufuu qabu jedhan. Adaanaa Tasfaayeetii jara kana kan dubbise. Bakki jireenya koo godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Sadiiti. Maqaan koo kaadhimamaa barsiisaa Iddoosaa Tasfaayee Dureessaan jedhama. Naannoon keenya kuni qorannaa hundaa waan guddaa haalli isaas baay'ee hawaasa qonnaan bulaa keessa waan jirruufi hawaasa qonnaan bulaa keessa waan jirruuf naannoon keenya kun xiqqoosee naqamsa giddu galeessi isaa nurraa fagoodha. Haalli to'annaa naannoo kanaas immoo xinnoo see geejjibis immoo qaamni seeraa yeroo inni yaksaa fe'aa jedhu hawaasi immoo didee gidduu gidduutti dabalamee humnaan numa fe'ama.
itti dabalees immoo hawaasi kun akka naannoo kanaatti inni kun qabaachuu dhiisuu isaa baay'inaan waan hin beekamneef to'annaan kun waan hin turreefi namoonni naannoo irraa biyya adda addaatiif galanii waan keessa galanii turanii fi namoonni gara gaxarii galanii jiru. To'annaan kun irratti hin geggeeffamne hubannaa hawaasi qabu yaadaan hawaasiin wal baqataa harkaan wal qabaan jiru gariin immoo wangeelatti da'oo godhatee yaaduma wangeelaa sanatti bulee wal qabuu baay'isa namni wal dubbisuu kanas hin baay'isa. Isa kanatti qoodama rakkisa hawaasni dafee nama hubatu. Of eeggannoo of eeggata garuu gara wangeelaatti hirkatee qabu jedheetti amanuu yaala waan ta'eef dhugumaan egaa wangeelli danda'aadha waan ta'eef hawaasni immoo hundi harka wal qaba walakkaansa. Tole maaltu ta'uu qaba jettan diree kanaaf? Kanaaf wanti ta'uu qabu utubuu buufata fayyaarraa deemanii akka ampuulaansii kanaan lafa makiinaan ga'u ga'anii mandara keessas deemamee laftiin utuu geggeeffame karaa fayyaatiin. Barataa jaalataa Jamaalii magaalaa Dirreedhaarraa. Jaallata amma akkamii haalli Dirreedhaa jiru amma dhukkuba koronaa waliin wal qabate? Koronaa wajjin wal qabatee haalli Dirreedhaa keessatti bilas namatti tolu baatu keessattuu taaksiin takka illee hin deddeemtu. Warri makiinaa qabu baatu jaarrii makiinaa isaatiin numa deddeemaa haa ta'u malee miskiinii manaa gabboonis hin jiru. Taaskileenis magaalaa keessa hin deddeemtu. Uummanninis warri haajaa fadu deddeemee gala. Makiinaan hin jirtu haala kanaan galgala fa'aa jirtu takka makiinaan taaskii beekaan nama qaaleessan akkasuma jireenyi hedduu qaala'ee jira. Meeshaan dukkaanaa zeenii duraan qarshii 300 ture fuudhanii karaa 400 ol dabarsanii jiranii silaa kana mootummaan godhu jira ja'a malee liqiitti itti gabbu'ee hojjechuutti jiru waan ganda keessa dalagamu jiru quba hin qaburra. Isaan irratti jijjiirama yaadaa fiduudhaa fi eenyurraa maaltu eegamaa eenyu maal hojjechuu qaba jettee yaadamee? Kanarratti nun qabu wanti kun nama hunda ni qaba. Nama hin laallatu, amantaa hin laallatu, saba hin laallatu, abbaa fedillee hin laallatu. Namuu itti gaafatamummaa mataa isaa bahuu danda'u qaba. Namni hundinuu mataa isaatti je'ee wanta kana irraa ittisuu danda'u qaba. Mana keessaa gadi beenaa jennaan mana keessa taa'uu danda'u qaba. Odeeffannoo adda addaa odeeffannoo madda qabatamaarraa fudhachuu danda'u qaba. Oduu maddeen alaarraa argannetti ceenee jirra. Tamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf biyyoonni seera garaa garaa hojiirra oolchaa jiru. Pireezidantiin Filiippiins Roodiriigoo Duuterte namoonni uggura mootummaan kaa'e darbuun mana isaaniitii alatti argaman poolisiidhaan akka ajjeefaman ajaja dabarsan. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhumaatii baay'ee keessummeessuuf uummata Ameerikaatiin qophaa'aa jedhan. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qaba. Just to bring you some breaking news from the UK, the British Prime Minister Boris Johnson. Corona muummichi ministeer Britaniyaa Boris Johnson dubbitti jabeessuun hospitaal seensis. Leenjisa Manchester City Pep Guardiola jala jeesse. Donald Trump lammiilee 11 jala fixuun abdii kutachiise. Denmark, Singapore, Ameerikaa, Rwanda fi New Zealand dhibee kanarra dandamachuuf carraa olaanaa qabaachuu gabaasi BBC mul'isa. Isaan maaliif carraan sun adda kennameef hin gaafi? tasgabbii siyaasaa bulchiis madaalawaa iftoominnaaf adeemsa oomishaatiif haal dhiyeessi meeshaalee yookaan loojistiik jennuun suniin biyyoota kuyyoo sila dursanii jabaatan dhibe kan ofirra qolachuu danda'u jedhan. Amma carraan sunillee waan jirin fakkaatu. Bittottees gaaf shanii bulchaan guddaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkan jechuun afaan faranjiitiin dhaadatte. We will beat Chinese virus yookaan vaayirasii Chaayinaa kan jabeessin injifan jechuun dubbata. Adooleen buliin guyyaan dhume torbaan dabruun bultii gabaabdigi tokko keessa deebisa akkan jedhe. We're going to go through a very tough 2 weeks, but this is going to be a very painful. There will be more days. Lakkoobsi namoota du'anii Ameerikaa dabaluu danda'a jechuun miira abdii kutannaan guutameen uummatu fi beeksise. Gabaas kallattii godhuun tun qophooftutti jiruun Ameerikaan namoota 11,000 ol awwaaluun humni 370 walilleen dhukkubichaan qabaman. New York, New Jersey, Michigan, California, Florida namni waliin eegi. Ollaan balbal cufatee eegi naga oolte naga bultee waliin jedhas ji'ooti lakkaa'amuu jiru. Reeffi namoota sabab dhibee koronaatiin du'anii guyyootaan boodaman keessatti tajaa'uun mootummaan kabaji tokko malee ilmaan nama bujjata awwaalchaa dotti nuwwisiyyoo gargati ilaalu caala wannoonni nama dhiyeessa waan jirtin fakkaatu. Biyyoota addunyaa jiran 206 keessa 206 jechuun parsantii yoo deebiin parsantii 100 keessa 100 ilmaan nama jiran hundi waliin ga'uun agoduuta walitti qabadhuun namoota miiliyoon 1.4 walirra akka mul'atu dhibeen upper respiratory syndrome coronavirus. Saati ammoo tan qoruu Yuunivarsiitii Joon Hopkins irra kallattiin barreeffame namoota 75,000 ol galaafachuu isaa dubbata. Addunyaa waan qabattee gad lakkiftu waan dhabde fakkaatti. Diinagdee siyaasaaf hawaasummaa wanni jedhan tokkollee hin jirtu. Manni barumsaa, manni amantaa, iddoo bashannanaa,
sochii uummataatiif hojiileen idilee hundi sabab dhibee koronaatiin waan dagataman fakkaatu. Biyyoonni lammiilee isaanii manitti cufuun eegala bahuu dhowwan ji'oota lakkoofsiisuu jiru. Pireezidaantiin biyya Filipiins Roodgees Durteettee nama malatti argitan ijjeessa jechuun poolisoota mirga guutuu gonfachiisa. My soldiers to shoot you. I will not hesitate. Shoot them dead. Poolisoonni Uhuru Keenyaataa daa'imtoota sababa malatti arganiif rasaasaan galaafachuun gabaaseen ka yeroo dhiyootti Indiyaa, Afrikaa Kibbaatiif Senegaal dabalate sa'aatii malalatti arginaan irbaat koronaa yookaan irbaan rasaasa ta'uun kan kemirkaa. Chaayinaan boqonnaa yeroo dheeraan booda nama waalteen oduu dhibe. Firaans guyyaatti immoo namoota hedduun dhukkubichaan jala qabamu beekse. Itaalii, Ispeen, Firaans, Chaayinaa, Iraan, UK, Neezerlaand, Jarmanii fi Beeljeem dhabanaasa dhibee koronaatiin jedha warraan miidham tokkolleen hin jiru. Afrikaatti immoo dhukkubichi suutumsuutaan daangoo fi duras siqfachuun gabaasa godhutan bojadhu jiruun namoota 10,000 ol qabuun 500 olillee jeessu isaa dubbata. Daawwattoota himeen oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Bakkuma jirtan marattuu fayyaa ta'aa isiniin jedha.